ميدا جفدا وانا جايبا Arabu gaafum ati na barbaade ni kaakuna arabu tuddi dimte siifan galana deeffadhu. Siif yoon kan situ jiraatu yoon kan natu jiraatu. Wallahi billahi yoon sirraa mureela barbare uraagee itti ija keetti gadi naqee jechaan sirraa muree yoon si nyaachise naanna'u miti saree. Wallahi laazim ati koo gaafatan teessee nan deenya. Duruutuun sirraa mura jedhuun sirraa deeme ishee. Duruu sirraa muree si nyaachisa tuun jedhuun sirraa deeme. Inni ammaa immoo jechaan dhaabbittan sirraa mura. Dhaabbituuti dhaabbattuun sirraa muree si nyaachisa. توك الربع إلال ميديا ربع إلال عادي I don't care أوكي تبي مال شدوري متي أجيسو ده في اللي دو في اللي عن يشدور متي كنو wanni isiin irraan mura jedhaartu funyaan yookaan gurra yookaan quban se'inaa qaama rabbiin wuddii godhee qaalii godhee ittiin gartee dhiiraa fi dhalaa adda ittiin baase qaama isaa irraa murudha akka inni lammaffaa dubartii biraa hin fuune akka inni lammaffaa dubartii biraa laalle jechuudha maal zulmiin amma naga'u jiran jecha ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam dhiirota dhaaman yaa dhiirota waliif sheer godha يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء إرقم بي دنيا كان لك سيديمي مصيبة في ركو قدو إيررتك إيسين ديم لجلن مال كان جالو من النساء دبرتي كان جالو دبرتين waan rabbi sii kana sirraa murti dubartiin si galaafatti dubartiin rakkoo guddoo sirraan geessi yoo maal hin ta'in yoo shaaxiran ta'in yoo gamnan ta'in yoo haxxeen ta'in yoo bilxiin ta'in si galaafatti dubartiin daa'ima guddoo waan taateef daa'ima kana waan mi'ooftuutti kennanii abaabbalanii amala gaariin qabatudha ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallama dubartiin cinaacha gartee cinaacha irraa uumamte cinaacha keessaa immoo irra dabaa wahii isa olii kana ja'allaal yoo cinaacha rabbiin dabsee uume kana sirreessa jette hin caba cinaachiidhan wakadhaalika dubartiis yoo dhibbatti amala siina sirreessa jette ni hiikta kanaafuu fastamtic bihaa wa bihaa rajul haala isiin amala gartee fokkottuu qabduun amala fokkotaa kana hojii qaamni saalaa jaalallee kootii wanta xinnaateef jechan riyyaa koo dhiisee jetti obboleettiin keenya immoo har'a akkas jedha dhaggeeffadhaa nagaan rabbii siif haa ta'u ani yeroon biyya jiru jaalallee qaban ture irraa fagaachuun koo waggaa 7 guutee jira ani amma jaalala biroo keessan jira inni garuu abdiin irraa hin muratu hiriyoonni isaa hundi fuudhanii ilmaan qabu yeroon kana ilaalu isa miidhuu hin oolu jedheen boqonnaa dhaba rakkoo guddaan ani itti isa dhiise wal qunnamtii saalaa irratti rakkoo qaba osoon bultii hin ijaarin isaan wal arguu koof baay'een gammada osoon callisee isa waliin bultii ijaaree yoona bultiin kiyya diigamee jira ani guyyaa tokko isarraa gammadee hin beeku karaa wal qunnamtii saalaa qaamni isaa baay'ee xiqqaadha akkasuma dafee dadhaba inni yeroo anaan wal arguu akka baay'ee gammaduu fi yeroo na biraa galu akka baay'ee dadhabee jiru natti hima ani garuu miira jaalalaa keessa galuu malee guyyaa tokko na gammachiisee hin beeku akka hanqina qabu innis ni beeka qaama isaa na dhoksa anis hamilee isaa eeguuf jedhee hanqina isaa itti himee hin beeku ati baay'ee nama jabaadha jedheen itti hima shamarran kan biraa fuudhi ani maallaqa sin gargaara jedheen kadhachaa ture yoo si hin taane ani jireenya shamarranii wajjiniin hin fedhu naan jedha akkasuma yoo na jibbitee bultii ijaarratte bultee kee keessa jiraachaa garaanarraa hin muratin ani nama biraa hin baru ilmoo tokkollee haa taatu sirraa argachuun fedha naan jedha akkanaaf inni wal jaallannu maatii fi hiriyoota isaa hunda beeksisee jira hiriyoonni isaaf namoonni baay'een inni shamara sodaata jedhanii isa qeequ rakkoo isaa namni hin beeku ani waan hunda isaa nan jaalladha baay'ee nama gaariidha rakkoon isaa garuu isa kana ture yoon bultii ijaarradhe abbaa warraa koo wajjin na argu akkamin godha jedheen of gaafadha amma wal jaallanne keessatti jaalala guddaa naaf qaba anis akkasuma ani amma gara biyyaa galuuf jira deddeebiin na dubbisa ani garuu isa jalaa calliseen jira mee maal naaf dhaamtu kabaja inni anaaf qabu akkasumas waan hedduu wajjin dabarsinee jira inni yeroon dhiira biroo wajjin bultii ijaarradhu na arguu isaatti baay'ee gadda mee maal naan jettu maaloo jetti jechuudha obboleettiin keenya irraa seenaan irraa dhugaa dubbachuuf kan kanaan dura baratame irraa addadha jechuun qaamni saalaa isaa xinnoodha wal qunnamtii saalaa irratti nan gammachiisoo fi masaa gammaduu qofadha jetti obboleettiin keenya egaa an jechuun an gorsa kan biraan qabu
meesin koomentii irratti yaada poozitiivii ta'ee koomentii bareedaasaa kennaa fi sababni isaa maal gochuu akka isheen qabdu jechuudha. Koomentiin keessanirraa jireenya obboleettii keenya gara fuulduraatiif baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaafiyyuu yaada bareedaa laadhaa fi viidiyoon kana koppii liink sheer naaf godhaa. Galatoomaa ulfaadha. Duraan dursee isiniif haa ta'u nagaan utuu isin ta'ee maal gootu. Ani kan hin jiraadhu Duubaay akka nama tokkotti heerumee bultii ijaarradhee ture. Garuu akka ni yaade naaf hin taane daa'ima tokko argadhee abbaa manaa kootii wajjin waliif galuu hin dandeenye. Sana booda addaan baane. Erga addaan baanee waggaa 4 guunnee jirra. Garuu ani ergan isarraa addaan bahee nama baay'ee gaaffii jaalalaa na gaafatu. Anis gaaffii namaatiif deebii kennee hin beeku. Waan jaalala jedhame fageenyatti sodaadha. Namoonni baay'een akka ani kanaan dura bultii ijaarradhe utuu beekanuu jaalalaaf na barbaadu. Ani garuu keessi koo na sodaata. Waan miidhameef tarii. Kunis na miidha jedhee waan yaaduuf. Utuun akkasiin jiru jaalallee koo jalqabaa kanan jaalala irratti bareen erga addaan baanee turre FB irratti wal argine. Innis dhufee nagaa na gaafate. Anis isa ta'uu baree deebiseef. Sana booda utuma guyyaa guyyaan wal dubbisnu seenaa jaalalaa keenya durii wal yaadachiifne. Sana booda walitti deebine. Waliin jiraannaa na jedhe. Utuun isa jaaladhu dura na dhiisee kan biraa fuudhe. Amma erga na argee sin deebifadha. Kana booda ni kaasiidhadha. Waliin jiraannaa na jedha. Yeroon seenaa waliin dabarse yaadadhu itti deebi'a jedha. Garuu keessi koo murteessuu hin dandeenye. Kanaaf yaada keessan egaa mee maal naaf dhaamtan maal na gorsitanii jetti. Seenaan obboleettii keenya har'aa immoo baay'ee seenaa ajaa'ibaati. Jaalallee ishee jalqaba wajjin erga adda baanii nama kan biraa barteetu bultoo dhaabbatti jechuudha. Gaa'ela erga dhaabbattee booddee mucaa tokko godhatte. Mucaa tokko erga godhattee booddee walii galuu dadhabani. Walii galuu dadhabanii adda adda ba'anii isa booddee isheen jaalala wanta jedhamu baqachuu jalqabde jechuudha. Kana gidduutti waggaa 4 booddee jaalallee ishee jalqabaa kan baay'ee jaallattu sana jechuudha. Dhufee feesbuukiidhaan wal argu. Feesbuukiidhaan erga wal arganii booddee waa'ee seenaa isaanii jalqabaa sana kaasanii utuu haasa'aniitu waliin akka ta'an deebi'anii niikaa akka hidhatee waliin ta'uu akka qaban abbaa manaa ishee jechuun jaalalleen ishee jalqabaa sun itti hima jechuudha. So amma na dhiisee deemee dubartii kan biraa fuudhee ture. Akkamiin godhaa? Nan jaalladha dhugaamaan hin jaalladha garaa koorraan jaalladha garuu na dhiisee deemee dubartii kan biraa fuudhee ture. Amma immoo walitti deebina naan jechaa jira. Baay'een jaalladha maalin godhaa jetti obboleettiin keenya har'aa jechuudha. Kanaafuu utuu dhimmi akkasii isin mudateetii maal gochuu akka qabdan obboleettii keenyaaf barreessaa fi ulfaadhaa galatoomaa laayik godhaa sheer godhaa koppii liinkinaaf godhaa fooloo kunaa guddisaa. Kana caalaa moor waan ariif akka waliin hojjennuuf jechuudha. Namoonni seenaa keessan naa barreessitan adaraa keessan garuu ispeelingii naa eeggadha. Yeroon dubbisu na rakkisaa jira akkuma argitan kana. Kanaafiyyuu qubee amma dandeessanitti sirreessaatii naa barreessaa ulfaadhaa galatooma. Abbaa manaan koo namiidha. Abbaa manaan koo jaalala dhugaa nan jaallatu. Bakka itti isa eegetti naaf hin argamu. Ijoolleen shamaraa jettan jechuun gaa'ela keessa kan jirtan jechuudha. Waa tokko isinitti himu isintu balleesse baay'ee ija hojii keessanii nyaachaa jirtu. Maaliif beektu? Abbaa manaa keessanii isin miidhu sana isa iddootti eegdan sanatti argachuu dadhabdan sana yeroo filattanii deemtanitti namni jaalala dhugaa isin jaallachaa ture. Yeroo sanatti sababa keessan kan of miidhe kan bo'e even kan of ajjeese illee jiraachuu danda'a kan maraate jiraachuu danda'a. Sinii galeeraa seenaa akkasii baay'een beekan dhugaa dubbachuuf jechuudha. Abbaa manaa keessanii sammatti heerumtan kana sababa ta'eef filattaniittu wantoota isaa jaallattaniittu garuu inni eenyummaa ishee sobaa ture kan isinitti argisiise jechuudha. Namni sababa keessanitti of miidhe jira. Namni sababa keessanitti gatii kaffalee jira. Isin immoo sababa jaalala dhugaa kan isin jaallatu jechuudha. Isin immoo sababa namicha jaalala dhugaa isin jaallatu sana gantanii deemtanii fi kunoo amma gatii kaffalaa jirtu. Torbee kana keessa baay'inaan kan hin hojjenne viidiyoon hojjedhe namoota bultoo keessa jiran kallattiidhaan kan ilaallatu seenaa isaaniidha kan hojjechaa turre jechuudha. Kanaafiyyuu amma namoonni siingilii taatan namoonni bultoo hin qabne namoonni gaa'ela keessa hin jirre ijoolleen shamaraas ijoolleen dhiiraas sirriitti filannoo tolaa. Okay, dhiira 10 maaf hin taane dhiira 10 maaf hin taane gaa'ela keessatu hin galin mirga filachuu qabda. Sii galeera dhiira 10 jijjiirtee jechuudha filachuu dandeessa mirga keeti.
erga keessa galtee booddee garuu gatii kaffaluu waanuma jirudha. Homaa gochuuf hin danda'amu. Filannoo keedha waan ta'eef jechuudha. Akka qoosaatti namni ati akka qoosaatti hordoftee deemte siif kabaja siif hin qabaatu. Dhiirri tokko yeroo inni dhufe gara jireenya keetii dhufu qormaata baay'ee kennuufii qabda. Wanta baay'eedhaan isa intini jechuu qabda. Okay? Garuu callistee yoo itti galte gatii kaffaluu waanuma jirudha. Kanaafiyyuu danda'udha. Filannoo baddaniinnaan homaa gochuuf hin danda'amu. Bara jireenya keessan guutuu sin duukaa deema. Wanti kun jechuudha. Kanaafiyyuu Rabbi sin haa gargaaru. Warri haala akkasii keessa jirtanii inni sin haa gargaaru. Warri garuu kanaan booddee singilii taatan warri rileeshinii keessa hin jirre yookiin immoo warri gaa'ilan dhaabbatiin jirtanii akka barbaadanitti filadhaa. Akka barbaadanitti dhiira 10-15 isaa oliyyuu haa ta'u sirriitti akka barbaadanitti filadhaatii gaa'ila keessa galaa. Okay? Namni isin komatu hin jiru. Namni jireenya keessan isinumatu jiraatata. Dhimma namaa hin godhatinaa. Ulfaadhaa galatooma.